السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا هردفتوتا خينيا بك جرت مرت السلام تانتي جيسين حاجة سويتشاكا إمي أراك أبني إما جبادا وان غرتي وبليان كينيا إدو غرغرا جيران حلالة تاني بجالا مان كان خيسا تاتي تاتي سونيس متيو وبليتي تينيا تان ألادا يمن سنعا خيستي غرتي وري غرجبينيا هنگن قمني خدان كان قمني harka hutu duubatti hidhuudhaan mana kophaa geeffachuudhaan nama meeqaan akka malee godhan gocha suukanneessa takka sanaa keessatti nama akkasirratti dalagamee fi bikka biraattis dalagame takkaan argin irratti raawwatamee jechuudha. Isiisan hordofnee jechuudha nuti warri Yaman as baanee deebisaa hin kennine jechuudha. Maaliif lafatti irratti dalagu jirra jechuudha. Eega miciyyoon sun gartee liifitti gocha suukanneessaa san toomaa akka malee godhaa waraabanii qilleensa irratti oolchanii agarreen booda daqiiqaa tokkoof mana gallee rafnee hin beeknu jechuudha. Guyyaa sanirraa kaanee irratti dalaguudhaan namoota kana bilbila isaanii hordofuudhaan eenyummaa isaanii hordofuudhaan iddoo isaan jiranitti mootummaadhaan hayyama mootummaarraa iddoo jiranitti akka qabamaniis fuunee irratti dalaguudhaan eeda halkan sa'a 8tti to'annaa jala oolchine jechuudha. Warri gartee nu wajjin gartee to'annaa kana jalatti akka oolan uummanni kun akka seeraan qabaman godhan community Oromoo Yaman jalqaba irratti niin galateeffadha. Warreen akka Sheekh Yuusuf, Maamnee Khafraa, Ramadaan Deeyifoodha, Abdunaasir Muhammad, Abdoo Shamshaddiin, Boona, akkasumatti Taajuu Shariif namoonni hedduudha. Namuu roga isaatiin irra bobbaanee jechuudha waan kana akkasitti rooba eda roobe san keessa ilaa sa'a 6-7 hanga mootummaa finnee miciyyoos gama mootummaa geessinee mana isaan jiran san nurraa banuu didanii hulaa irra alaan qollofnee mootummaa itti finnee cabsinee guurree isaan hundaa'u dhalaa fi isaan hundaa'u nama 12 ol jechuudha. To'annaa mootummaa jala oolchine jechuudha. Kun waan gaariidha. Communitiin Oromollee jalqabaaf taraatana dalayte jechuudha. Haa galatoomne Sheekh Yuusuf eegalee Ramadaan Deeyifoodhaatiin Taajuu Shariifiin Abdoo Shamshaddiin Ramadaan eenyu jeeti gaa Abdunaasir obboleessa keenya hundaa'u haa galatoomne. Maaliif waan kana haa galatoomne jeef gocha suukanneessaa san teenyee ilaaluun kabiraatis dabaluu mijamti malee wanni biraata as deemtu hin jirtu jechuudha. Har'a immoo likkiidha isaan galchine jechuudha. Likkii keessumaafuu kan miciyyoo akkas godhee Saaddaam Arsii Baaleedhaati tokko. Warreen maqaa sirriitti odeeffachuu hin dandeenye qaama mootummaadhaatiin eegaa to'annaa jala oolchinee nutis ni galle jechuudha. Tokko immoo kan miciyyoo immoo kallattiidhaan akkasiin miidhe ibsaa jaamee warra battee isaadhaati. Warroota kan hunda footoo isaanii gara sooshaal miidiyaa irratti arguu jirtan jechuudha. Kanaaf gartee gara jabeenyi ilma namaa sadarkaa kana jira jechuudha. Namummaan haqqamtee intala dhalaati jechuunis gartee isiidhaaf garaa laafuu bira kuutee namummaan hanqatamee sadarkaa sanitti jechuudha. Namni jalqabaa viidiyoolee amma hanga tokko gartee sooshaal miidiyaa irratti deemu jirtu gartee galeetu jiru ana kan waraabe jechuudha. Michiyyoo san qaama isiidhaa akkasitti isin agarsiifne jechuudha akka isin taate innaawaa tumuu fi ulee bira kutan ibiddaan qaama isiisan hunda akkas godhan jechuudha. San qofaa michiyyoo wahii hattee jira michiyyoo waa takka hin hanne yoo waa hattees seera mootummaadhaa jira. Anuu irraa hin kafala akkuma garteen obboleeyyan kiyya iddoo garagaraa ta'anii maallaqa hatteef akkamii akkana gootanii irraa kafala akkuma isin jechaa jirtanitti jechuudha. Ragaa dubbii tanaatiif xalayaa nama Yemaniidhaa fuudhaniiti bitaaqaa eenyummaadhaa jechuudha. Itoophiyaadhaatti obboleessisiidhaa tumaa dhageessisaa kunoo kuma 100 Itoophiyaa buusisii janiin jechuudha. Kun dallaala malee miciyyoon hattee sadarkaa sanitti yoo waa hattee waa balleessitoo magaalaa tana waliin jirra obboleessoo irraa naafuudhaa kun akkanatti akkana nagoote an Oromoo jeetiin takkaa wal naqe akkana nagooteen sun hin jirtu jechuudha. Kun gara jabeenyummaa naman qabdu ati Oromoodhaa janii karaarraa qabanii fuudhanii bakki isaan itti akkas godhanis karaarraa maytuudha. Godhan malee miciyyoon waa fuutan jirtu jechuudha. Yoo waa fuute hoo ilmi namaa akkas nama godhaa la arraan tana waa fuudhuun isiidhaatiif waa balleessuun isiidhaan ni isin laalamuun isin dubbatamu jechuudha. Akka isiin taatee san tutu murtee isaadha jechuudha. Gocha isaan isiirratti hojjetan saniitutu murtee isaadha jechuudha. Ilmi namaa yoo balleesse takkaa hoo mangudummaadhaan nama gaafata. Mangudummaadhaan yoo dhabame hoo seera mootummaa yalan nama oolcha jechuudha.
an nama Oromoodhaa karaarraa kan naqee karaarraa ol naqeetiin ji'a muraasa dura jechuudha hoggaa hin geenye mobaayila haaraa fi maallaqa hunda dam mana keessaan godhee kutte hin to'in qabeetiin jala dalagee qabee mana kana ni beektaa bakka itti nyaatu turte kalaas mootummaadhaaf sallamee ji'a 8 hangan takka qeensa irraan tu'in jechuudha qeensa isaa hangan takka hin tu'in jechuudha gaafachuu dandeessan ilma namaati kan waan balleessin hin jiru ilmi namaa bikka hunda jira hattuun namni hattuu hin qabne hin jiru addunyaa tana guutuudha ni waa hatti namatti himatee akkana narraa hatteeti irraa naa fuudha yoo isaan hin dhabame mootummaatti hannuun ammoo safuu bira kutee heera biyya kanallee cabsan ummanni gartee miciyyoo akkas godhu heera Yaman keessatti intala dhalaadhaa akkas godhuun heera Yaman cabsuudha nuti silaawu heeraa fi seera hin qabnu amantii hin qabnu seera hin qabnu waan itti bullu tokko kan sodaannu hin qabnu jechuudha biyya Yaman keessatti intala dhalaa sagalee itti ol fuudhuunu dhoorkaadha daandii irratti mana keessattis maalayyaa isii akkasitti kofoo wajjiin huccuu irraa baasanii qaama qullaa harka hudduu duubatti deebisanii akkasii hidhanii liifii addunyaa guutuu garsiisan mootummaan hoggaa geessinee akkasitti sallamnu isinumaa mootummaadha malee nuti mootummaadhaa miti janiin jechuudha nuti kan mootummaadhaatu takkaa nama akkana gooneen beenu jan isiniin nama gartee sirreessa isiniin nama addaba isinii akka fedha nama godha isiniif firdii nama godha isiniitu gartee kalaas nuti mootummaan maaliif tatteenyaa janii nutti tana uffanne kanaaf gartee egaa waliin fiidiyoo tana waraabuun isiniin barbaachiseef obboleeyyan keenya gartee miciyyoolleen warri gargaaruu feetanillee gargaaraadha miciyyoon ammoo wallaansa feeti dhibbatti akka itti miciyyoon itti miidhamte akka hamaan amma qaama isiisanuu garii ammaan tan haareetti yoo hoobanii dhiigaa keessatti itti tasan irraa yaasan malee miciyyoon ayaan godhattu jechuudha. Akka ilmi namaa naman tumne yoo anka nama akkana nama tumuun arke on jee hoggaa 25 duuba deebi'ee wayyaanee qofaatu akkana nama tuma kan hin arke jechuudha. Kan bara keenyaa san gartee gaafa nuti gartee nu malee namni jiru gartee jennee akkasitti wayyaanee dura dhaabbannee lollee gartee hidhamne san wayyaanuma akkana nama tumtuun arke malee achi as nama akkana nama tumu takkaan agarre jechuudha. Hin agarre jechuudha. Sanuu wayyaaneenu nama siyaasaa jajjabduu gartee dubbii jajjabduu irra qabdee akkasiin wanna gooti malee dhalaa isii akkana gootu akkaan agarren. Awarabbi sodaadhu na dhiise osoo isin jettuun intala dhalaadhaa gaggombisee fiidoo fuula duratti fi hudduu duuba waraabaa harka ofii miila walirra fidee dhugumatti angara jabeenya akkasiisan guyyaa nama kaasislaa'uu hin danda'an janii isaanis numa kaasa jechuudha. Maaliif haqa namaatu bahe jechuudha as keessatti. Nama meeqa akkana godhu jiran jechuudha. Isii qofaa miti. Arra sanaa keessatti fi naannoo Yaman keessatti ati Oromoodhaa kootu ol seen yanii hulaa nama qollofanii wanni kun Yaman keessatti baay'achaa dhufaa jira jechuudha. Baay'achaa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf koominitiin Oromoodhaa tan Yaman gartee maqaa Oromoodhaatiin jirtuu fi manguddoonni Oromoodhaa warri Yaman keessa jirtan hawaasa jaartanii irratti dalaguun amma jechuudha. Yookaan namni akka humna qabuun akka lafa beekuun wal miidhee sadarkaa kana waliin gahaa jechuudha. Kun laafina nuti as keessa turreerraa kan ka'e jechuudha. Warri ammataa gofleedha tan gartee hudduudhaan yaaddu tasammuudhaan hin yaadne tan miilumaan lafaa deemaa dhufte nu booda gartee warri amma biyyaa dhufe kun ilma namaa akkana godha jechuudha. Addunyaan tun guutuun namummaadhaan nama kabaji yoo innichi siyaar asitti Oromoodhaaf waraqaa baqattummaa kanneef sabummaadha Oromoo wajjin qaba namummaadha jechuudha. Yookaan afaan Arabattis insaanummaadha jechuudha. Dachii Yaman seeraan ala akka feenetti irra yaanu kana kan ittiin nu dhiisanii uummanni kun rakkoo qaba rakkataadha haa jiraatan namummaadhaaf nu kabajan malee firummaa nuti walitti qabnu tokko hin jiru jechuudha. Abbaan biyya tanaa namummaadhaan nu kabajee mana nu akka kireeffannu nu godhee nu dalaysiisaa miindaa baatiin nu kannaa nu jiraachisaa jira. Lafa isaa irratti akka feene dhiichisaa. Heera isaatis cabsaa heera biyya kanaatis. Uffannaan keenyaa fi rifeensi keenyaa fi qofoon nuti uffannee deemnu heera biyya kanaati wajjin hedduu wal faalleessa. San hundaa'u nu obsa. Arrammoo hoggaanii fi quufnee mana isaanii kireeffannee keessa galaa. Dalagaa gartee isaan nu dalaysiisanii dalagannee mindaas gara quufnee hoggaa quufnee walirratti humna laallannee wal hiinee wal fannifnee hawaalaa walirraa buusifnee nuti uummata kana jechuudha. Mootummaan kunuu biitummaan tunuu rakkoo qabdi jechuudha. Uummata kanaaf garaa laaftee jiraachisu jirti jechuudha. Bifaanillee nuti gurraacha isaan adiidha. Walitti hin dhiyaanne kan nu kabajanii nu jiraachisaa jiran uummanni Yaman insaanummaadha. Nuti insaanummaa san wallaalle jechuudha. Boodhumatti nuti
ummannummaan Oromoo jedhaniin kun waa ummataa nama jechisiisee gochii gartee ibsaa fi gareen isaa miciyyoo san'aa keessatti deengattee irra raawwatan sun jechuudha. Dhugumatti ummata kan barnu qofaa hin viidiyoo san namni ilaalu aalama kana guutuu warri sooshaal miidiyaa fayyadamu laala. Kan hin fayyadamneen nama agarsiisanii harkaa jechuudha. Duuba nuti rahamata walii hidhamnee sadarkaa tana waliin jirra namni biraa rahamata akkam nu godha. Kan gartee gocha suuqannee isaa gartee raawwachaa jiru yoon ni jira yoon jee fannuma qofaatu ibiddaan nama gubee harkaa odoo ati dhageessuu namarraa mul'atu tokkuma jechuudha. Nuti nama odoo aboona dhiise odoo waliin jennu jiraa wal awwaalaa jira gaara suudiidhattis meeshaa saalaa walirraa muraa jira jechuudha. Jiraa wal qalaa jira jechuudha nuti uummata kana jechuudha. Wanni sun gaaraa deemtee amma sanaa keessatti dhufte. Hoggaan geenye asumatti hisiis kanatti koottaa wajjin qamaana jedhanii wal yaamanii wal afeeranii mucaa muraat asaltiin saniis ajjeesan jechuudha. Wari'uma akkanaa tan jechuudha mataa qulfiidha, tan rifeensa gofleedha, tan sammuun isiidha hiyyaanne, tan namummaan keessatti tan sodaa rabbii hin qabne, tan seeraa fi seera ilmi namaa ittiin bulu hin qabne, tan diinuma tokkollee hin qabne. Hawwan namni maqaa islaamaatiin dhalate diina islaamaa qabu kishoollee taatu hanqa misqaala zarraa takka rahamani rabbii keessa jiraachuu qaba basila. Hiika qalbummaan jira kanaatiif taanuma akkam taxiqqishoollee rahamatan qabne. Arragaa seentangaa haqa namaatiitutu daangaa dabre jechuudha. Isin odoo nama miitanii daangaa dabartanii haqa namaatiitu isin keessaan deebitanaaf seentanii gaa seentan arraan tanaanuman baatan gaa. Seentan gartee hangana wanniin jechuu barbaadu daawwattoota hordoftoota keenya warri gaaraan dura bal'ate kan qalbiin goggoyte kan sodaan rabbii keessan jirre if duuba deebi'aatiif laala isin ilma namaati. Addunyaan tun guutuun ilma namaa kan kabajjuun namummaan. Nuti akka Oromootti namummaanis nu biran jirtu, gantummaanis nu biran, gosummaanis nu biran jirtu. Wannummaan takka ta'etti amannee gartee ilmi namaa kun seera qaba, heeraa fi seera qaba. Seera dhaabbannee gartee gara laafina walii qabnu takka hin jirtu. Kanaan isin jechuu barbaada itti yaada hoggaa waa nama miidhuu feetan, hoggaa gartee gocha suuqannee isaa namarra raawwachuu garagaltan. Hoggaan waan kana raawwadhe anoo addunyaa tanarratti waaru du'eetiin qabriisan kophaa ciisuu ta'a. Achi asitti hoo seerri hoo nagaafata akkamittiin jalaa baha rabbi isin haa beeksisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ogeessa kaameraa kiyyaa Abdunaasir Mahammad guddaan galateeffadha. Nagaatti. Shukran jazakallahu khairan.